Dr. Mangistuu Kabbada Girjaan jedhama. Muummee barnoota meedisinii Doctor of Medicine dhaan umure. Tuttiin kenna baay'ee gaarii ture. Garbuu isaa folkaa'insa baay'ee ture. Challenge baay'ee keessa dabarre. Akkuma beekamu barnoonni meedisinii kun challenge guddaa qaba. Isuma keessas gargaarsa waaqaatiinis nutis itti cichoominaan waan kanatti ofitti kennine hojjechuudhaan har'a geenye jechuudha. Akkuma hangafa waadaa galle hawaasa kennaaf baranne, hawaasa kenna tajaajilisaaf baranne, kanaaf hawaasa keessaa baanee baranne kana tajaajilisaa fi keessi kenna qophii waaqayyoonis nu gargaara. Dr. Bizuu Wadeen jedhama. Kan inni irraa eebbifame meedisinii. Haalonni chaalenjiin garaagaraa jiru. Isaan keessa garuu obsa guddaadhaa fi gargaarsa rabbiitiin guyyaa har'aa kana geenye irraan jedha. Ogummaa koo kanaanii akkuma har'a waadaa seenetti uummata koo saba koo qoqqoddaa tokko malee akka waadaa galee kanatti tajaajiluudhaaf ammas waadaa nan gala. Saamu'eel Elefirrisaan jedhama. Dipaartimentii faarmaasii irraati. Icciitiin milkaa'ina kooti inni guddaanii waaqayyoodha. Kanattaan immoo gargaarsa maatii kootiinidha. Barataa qaxalee akka kana akkan ta'uuf maatiin koo yeroo baay'ee natti dadhabaniiru. Sanaan olittis immoo naaf kadhachaa naa wajjin kan turan maatii kooti. Waaqayyoon guddaa galateeffachuun barbaade. Yeroo baay'ee akkuma barataan fayyaa laayibirariitti dabarsuudha hojiin isaa. Laayibirariitti yeroo baay'ee dubbisuudhaan akkasuma kanarra darbee tiitoriyaalii garaagaraatiin barsiisonni keenya nu gargaaruudhaani sanarraa akka nu geenyu nu taasisaniiru jechuudha. Hawaasa koo bifa walqixxummaa ta'een tajaajiluudhaafidha kanan qophaa'eeru utuu bifaanis utuu amantaadhaanis utuu immoo piroofeeshinaala kamiyyuu ta'anii siivilii ta'anii maalis ta'anii hunduma isaanii walqixxummaadhaan kabajuudhaaf tajaajiluudhaafini of qopheessee jira jechuudha. Barnoota isa dhumaatiif gudunfuuf utuu hin ta'in riqicha saasa jalqabdan milkeessuutiin amaanaa biyyi isinitti kennattummoo fudhachuutiif garanumaan qophooftanii har'a guyyaa kana geessanii isa sinirra taa'e shaashara sana yookaan gaa'onii uffattan utuu hin ta'in amaanaa eebba dachee beekumsi itti jalqabe wallagga irraati kan eebbifamtan waan ta'eef keessumatti isiniin immoo adda kan godhu siidaan gootichaaf hayyuu beekamaa guddaa kan ta'e Dr. Hayilee Fidaa yeroo itti eebbifameef ba'e keessatti waan ta'eef isin hayyuudha qarooma isarraa dhaaltan waan ta'eef baga gammaddan baga rabbi kanaan isiniin ga'e jechuun barbaade. Kanaaf eebbifamtooti guyyaa har'aa baga gammaddan isiniin jechaa as yeroo baatan naamusa gaariitiin akkuma amma eebbaaf geessan barnootaan karaa adda addaatiin qoramtanii bu'aa isin eebbisiisuu danda'u fiddanii sadarkaa kanaan akka geessan biyyi harka bal'istee isin eeggattu waan ta'eef biyya keessan qaroominaan jijjiiramaan misoomaan guddinaan tokkummaan miira jaallummaa sittan margisiistan kana qabattanii hawaasa keessan keessatti bobba'uutiin isamma qabannee jiru badhaadhina lafaan geenyee hiyyummaa seenaa gochuutiin dhaloota jijjiirama biyyaaf fide taanee seenaa keessatti qooda akka fudhannu itti gaafatamummaa guddaan akka isinirra jiru garummaan ibsaa irra deebi'ee isinis maatiin keessanis hawaasni yuunivarsiitiis
Ummanni magaalaa keenyaas baga waliin gammanne congratulations isiniin jechuun barbaada ulfaadhaa. Today, the university is celebrating the 20th round second phase graduation ceremony in which 792 prospective graduates will graduate. Among this, 661 are bachelor degree, 125 are master's degree graduates, and 6 PhD graduates. You have to always remind yourselves that education is a lifelong process that requires commitment to continuous learning and improvement. Lifelong learning is very important to remain relevant and successful in the fast-changing and increasingly competitive workplace. The solution for the social, economic, environmental, and the political predicaments that our country is facing. In this way, you can make positive societal impact and live a meaningful and fulfilling life.